بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في أجيبتوتا خينيا كم قيا الرا كم جرتن أروان توكو إسنيف حمو برباديتي وان آخرا خينيا نكسارسو وان عبدة سبتشيسو إسنيهم إن شاء الله كناف waa'ee dhala nyaachuu yookaan ribaarraa waa xiqqoo dubbanna jechuudha. Isiinis badii gurguddoo ergamaan dubbatan keessaa alayhi salaatu wassalaam tokko dhala nyaachuudha. Innis rabbiin quraana keessatti dubbatee jira. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسج qabriirraa namni dhala nyaatu guyyaa qiyaamaa ibidduma seenuu wajjin qabriirraa gizee kawa akkana kukkufaa jiran akka nama maraatumni qabee akka nama dhukkubaa gaggabduu qabuutti kukkufaa ka'aa jiran. Ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti hogguu dubbatan la'ina rasuulullah sahabonni hogguu dubbatan ergaa rabbii jee jiran la'ina rasuulullah sallallahu alayhi wasallam aakila ribaa wa muukilahu وكاتبه وشاهديه نما ميقا نما شنجة چورا سكرتي نما دالا نياتو إسا نياتشسو إسا برسو في رقال مان كان أباريجيان كان أفرواني بيا خينيا خيرتي ببال أتاجرو كاردي موبايلا كاردي وكان وان بتاني ittiin ummanni fayyadamu kana masalan akka aadaa biyya kanaatti gaa kunoo dhaabbatichis abbaan siimii kanaa waan inni qopheesse ittiin fayyadamni godhamu jira. Kaardii jechuudha Itiyoo Telekoom irraa waan bitame jechuudha. Yeroo ammaa karaa gabaabsuu jecha jirri immoo maal godhanii kaardii kanasuma ta'anii 5 liqeeffachuu 10 liqeeffachuu waan akkanaa kun halaaka guddaadha. ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaam kullu qardiin jarra manfaatan fahuwa riban jee jechuudha. Kulliin liqii jechuudha kan dhala harkifatte ribaa jedhama yookaan dhala jedhama. Dhalli immoo ibidda namaa bitti jechuudha. Inni nyaatu inni nyaachisuu inni barreessu walqixa hadiisa muslim laalladha. Kanaafi obboleeyyan keenya arra qarshii 5 inni ibiddan bitannu qarshii 10 inni ibiddan bitannu jarri akkuma isin beektan bu'aadhaaf deemanii ibidda wanni ibiddaa harkisuu isaanumarraa argamaa jira. Faashiniin adda addaa isaanirraa argamaa jira. Kanaafuu dhala nyaachuu nyaachisuurraa ragaa ta'uurraa of eeggannu. Waqaala hum sawaa hundi isaanii walqixa inni nyaatu inni nyaachisu inni barreessuu ragaan illee walqixa jiran alayhi salaatu wassalaam. Kanaafi kanarraa of eeguu qabna. Rabbiin haa eegu. Isii kana eeggachuudha qabna. Kaardii teeleerraa liqiin haraami miti. Tirfii godhanii galchuutu haraam ta'e. Asumatti isinirraa dhaabaa. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu.